Ashama harka fuune nagaan keenya kan kabajaa kan jaalalaa bakka jirtan marattis haa qaqqabu isiniin jenna. Kun akkuma yeroo darbe isin bashannansiisaa kan ture miidiyaa kolfaa miidiyaa taphaa qirqiddaa miidiyaadha jechuudha. Qirqiddaan miidiyaan har'ammoo egaa gaaffiiwwan nama kofalchiisan nama bashannansiisan tokko qabate asitti argama. Mee gaaffii kanatti adeemnaa walumaan turtii gaarii. 10 ida'uu 3 tokko kan inni ta'u yoomi? Kudhan ida'uu 3 tokko kan inni ta'u gaafa 30 ta'u. Gaafa 30 ta'u. 10 ida'uu 3 tokko kan inni ta'u yoomi? 13 ta'uu danda'a malee tokko ta'uu hin danda'u. Maa guyyuma tokko ta'uu hin danda'u? Ta'uu hin danda'u. Maa? Waan ta'uu hin dandeenye. Galatoomii gaaffiin lammataa ammoo kanan si gaafadhu lakkoofsi gadi garagalus ol garagalus jijjiiraman finne lakkoofsa meeqa? Duwwaaf lakkoofsa 8. Galatoomii ulfaadhuu carraa gaarii. Amma immoo ammas gaaffii fudhannee dhufneeti kan nuti jirru mee asuma irratti egaa waanuma asirra jiru gaafannaa mee kun wanta asirra jiru kun maal jedhama afaan Oromootiin firaafiree jechuun maal afaan Oromootiin? Firaafiree dhuma jedhama. Afaan Oromootiin firaafireedhuma? Firaafireedhuma jedhama. Galatoomi. Mee firaafiree jechuun afaan Oromootiin maal jechuudha? Firaafireedhuma. Afaan Oromootiin firaafireedha. Issi galatoomi. Qirqiddaa miidiyaa kolfaa fi bashannansiisaa.